Maalleen uummataan guurame uummata biraan dhaqqabne. Viidiyoo uummataa takka takkatti isin tabbaasa dhaggeeffadhaa. Takka takkatti. Gaafii ibsa na dhagaye. Gaafii kiyya maalleen Harargee guurame uummata biraan geenye. Viidiyoo nu abbaasaa uummata sana alaa galchaadha. Kana deebisu dooktar dhaggeeffatu. Kana deebisu ayyamoo. Ibsa taragagge. Ibsa. Ani wallahi ani yeroo baay'ee sitti meera ibsa. Ani miskiina naman tuqu yeroo waa'ee kaayiroo haasawtu mana le'atu maqaa kiyya attaakna godhee si kadhale si galee miti. Ani amma le'oo taana si jaaladha si kabaja nama kamuun kabaja kabajaan kumtaala na biratti si galee miti. Amma gaafiin kee mallaayini ummanni isinitti kenne ummata biraan geenye dhamoo hin nyaattanii adda baasa. Ummata biraan geenye. Kana karabbisi argu kana. Yaa kanammoo ni nyaattanii waan itti fide dhaggeeffadhu. Amma ni nyaatanii shakkiin qabamase. Shakkii ni nyaatanii amma eega. Lama ufin godhin. Hin nyaanne moo ummata biraan gahin. Maallayni ummata biraan geenye. Lammaffaa immoo maallayni dhibbaan dhibbatti guutuun hin dabarre ka dabres. Ka qaallicha namatti dabreettanis ka sheekatti kan nama jettanis. Meeqa guuramee meeqatu dabre. Meeqa guuramee meeqa dabre. Video isin maxxansitan qarshiin hagana jettanii sun videoon isin hin jirtu screenshotiin isin duuba keessan sunis sirrii. Namni bara evidensii malee gaafii naman gaafatu ishi. Amma bara ibsaa kiyya maal goota sirra allaattii lafa jiru amma wanni kun barnuti abiyyii miti barnuti mootummaa miti barnuti obboleessu. Ani wallaahi akka atleetitti dhugaa naa himii yoo baanta jechuudha. Ani akka hin beekta jechuudha. Ani akka atleetitti namallee wal cabsuu barbaadu miti. Namatti illee hinaafuu miti reaaliti makiisitti maala. Waa yaasaa uummata akka atleetitti keessa namaa rabbi beeka. Si galee hin beekta mana keellee dhufeetu nama akka daa'ima xiqqoo nama caffaraa oolu kana. Waan namni asirra haasa'u hin deebiin ibsaa kee. Amma gaafii kee mallayni uummata bira hin geenye dhamoo hin nyaattaniidha. Dooktar. Gimmaasha nyaattanii kuuni ergitanillee uummata biraan geenyedha. Gaafii lama qabda. Yaa kanaaf immoo uummata bira gahuu dhabuudhaaf ragaan qaba. Na wajjin ilaalta ragaa kiyya. Gaafiin kiyya lama. Lameen kana keessa ragaa kana uummata agarsiisuu barbaada. Uummata agarsiisuu barbaada. Danda'a uummata agarsiisuu. Mallayni uummata bira hin geenye. Yaa uummanni kun immoo rakkatee namni dhuunfaa alaa galchee manatti nuti asii maallaqatti erginee manatti uummata kana qallabu jira. Rooba keessaa gizeen rooba. Sana amma na dhageeffadhu ibsaa keenya. Sani uummata bira waan gayuu dhabeef si galeemi sun waan biraati. Nuti mallayni nu biraa biyya deemuu beekna waan uummata bira gahuu dhabeef immoo sun itti gaafatama nama biraati sansiifinna. Mallayni amma uummata bira hin geenye yoo ta'e maaliif akka gahuu dhabe san walumaan gaafana. Rakkoo miti sun baaba biraati. Amma hin nyaanne moo maallaqa uummata bira hin gahin. Mallayni uummata bira hin geenye. Kanyaan noome. Kana gaafachuudhaaf. Mallayni uummata bira hin geenye. Rakkoo miti. Mallayni uummata bira hin geenye dhageeffadhu. Mallayni uummata bira hin geenye kan deebii ka deebisu nuu miti. Ustaaza. Sun deebisaa nama bira qabdi kan uummata bira gahuu dhabu. Kanyaan na hoomee kakaati shakkite. Kanyaan shakkeewu. Hagana je'ee wanni murteessu jiru. Gaafin kiyya gaafin ammalleen uummata bira hin geenye je'ee gaafachuudha. Deebi'ee maal naate nuti hattuudha ni hattan nuun jettanii akka amma as baatee dubbattan kanatti yoo gwaasan gaafanne waan akkanaatti mudate Oromooti. Yoo akkas ta'e gaafin teessan gaafii Oromooti. Uummata bira waan hin geeniif waliin gaafanna. Okkee rakkoon qabu. An bargarii an fiizadhaa kan namni qalbatee maal uummata kanaan nu arge. Dooktar uummata kanaan nu arge. Awaan takka uummata kanaatti nu arge. Uummata kana. Anga poostiin godhe gara wallaahi uummata kanaan hin nagatu. Amma asitti akka nama guddaatti nama baay'ee nu hordofaa jira. Hordoftoota baay'ee qabda. You are famous now. Si galame tasgabbiin haasofne uummata burjaajessinu. Amma waan uummanni guure amma miira kee kana keessatti. Kana shakkii keessa naqee akka maallaqni kunuu takkaa bakka feekii gootanii wanti sun martinu lammaffaa immoo gaafadhee waan hin dhabeef yeroo sanitti san kajeelchisu. Gaafii nu gaafachuu galatoomi sirrii jirta. Gaafii nu gaafachuu sirrii jirta. Baga gaafatte galatoomi
yaanni namaa kabajamaadha nu biratti. Si galee thank you so much. Komentii jalatti nama rarrabsina galatoom. Akkam goona beektaa ibsaayyee. Amma nama maallaqa itti ergine isiniifinna isaan ibsa gaafii kana nuti hin gaafanna isinillee hin gaafattanii san booda maallaqa nu biyyatti ergine mootu hagam akka gahe dhageeffattanii kaatanii eeggatii kammootu walitti qabame edaan tolee akkasii wayyure. Akka isinillee shakkii keessaa baatanii nullee shakkii keessaa baanu akkasii wayyu shari'aan zaahira. Ajaa'ibatti garuu wanta kana hubadhu dooktar gaafin ani isin gaafadhu ta'ee seera Oromoon asirraa gargaarsa TikTok irraa guuramu keessatti bakka fadhatti illee hirmaadhe kan an gaafachaa jirus abbuma fadhattu akka ummatatti malee akka ibsatti miti. Ammana kiyyattis haa ta'u jee takkaa isin wajjinis wal dhabeetis hinaafata akkasa isinitti hin qabu. An kan hin qabu haqa ummataati gaafii ummataati. Akkasitti beekuu danda'u namu nutti hinaafe maarree na godhuufi maarreedhaa neever handaamma kan keessa hin jiru. Akkan isin gaafadhutti mubaarakis gaafadha. Akkasumatti marra isaanii takka takkatti jechuudha. Yoo wanni laffaan dhimma hinaaffaa waa'ee dhimma hinaaffaa ati daayirektara an doktora nama waggaa 27 barate taalentiin kennayyuu garagara si galee miti. An nama dhukkubsataa wal'aanaa oolu ati nama ardii Oromoo guddisu eessa wal kenna maal hinaaffaan yaa gaafii uummataa akkasitti burjaajessinaa jechuu barbaadeeti. Omaa rakkoo qabu. Thank you so much. Ibsaa galatoon taata galti. Dhimma hinaaffaa hin shakkin. No problem. Karaa kanaan hubadha. Feemasoonni Oromoo warri asirra jirtan namni asirratti hinaafulla hin jiru namni asirratti hinaafu. Oromoo keessa waan hin jirreef hinaaftullee wanni fidu tokko hin jiru. Ganaa waggaa 27 barachuusi barbaachisa waan ta'eef. Isin galeemi easy. Bazii aangil bittirraddu ariifnu. Wallahi. Wallahi isa walugaa rabbiiti. دكتوري الحمد لله لما قاعد متراثا وكيا برد الحمد لله I proud of it كافي لما تاتي وستيسو ومرة أمتها فهم سبتان كافين أمني براكا ثم إني وجولن الله كيسيني إرجنا أمتها هرچه جيل ثاني ما كيف أذلين maallaqa erguudinaan ustaani ummata halchee ummata geessa illee viidiyoo kaasanii jedhan viidiyoo poosti gootan maaliif kaaftan ka dura kawaasni du'aayi nuu godhaa ture. Masha Allah. Viidiyoo san nama kuma akkasuma khaliifii waraabnee gara kuma 20 wayii kan gara kuma 10 wayii akkasii daawwatee ture. Qaceelfama akka dur beeynutti gargaarsa yoo geessinu biyyaa san geessinu qofa osoo hin taane fuulduraaf illee hawaasni ka gargaaraman rakkoon teessan maal jennee gaafannee rakkoo isaanii himachiifne kabooyulleen boo'ee ka du'aayii godhus du'aayii godhee boo'insa isaanii sanfaa ol baafnee salamada akka harkatan godhaa turre har'ammoo akka waan rabbi nu feesisee nutuu akkas hin goonee gaafa geessinu ijoollota wajjiinuutu du'aayii akka isin faadhaaf godhan haawwan keenya tokko tokko irraa du'aayii isinii fuudhuu ture. Wahuma san haasoo kiyya kanina naasee hojjetaanee anillee haasoo naasee haasoo akka namni badhaadhina haasoo tokkotti naasee jechuu barbaadeeti. Rakkoo namni hin finne rabbii fide waan jiruun akka nama sirna isaatiif quuqamee homii irraa achi qabuudhaaf tokkotti naasee. Garuu wanummaan sunuu hin taane dawwalanii godinarraa obboleettiin teenya makkiin dhageessee turte. Viidiyoo sana akkaan kaasuu fi fuuldurallee as keessatti nama tokkollee deeggaruu akka akeekkachiisa jarjaraan keenyan akka nuu ture. Waan sanirraaniin namni mana hulaan seenaa akka fedhees ta'u namni biyya hoogganuu jiru isaanii yoo isaan nun hayyamne waan kana galmaan ga'uus hin dandeenyu. Amanaan teessan tun takka ifuma duuba deebite isin bira hanuu geessu jettanii addan san bira isin eeguu hin dandeessu waan ta'eef qaalii isaanii goonee viidiyoo san qilleensa irraa gabbuu neechuu san booda immoo rabbiin umrii isaanii nuuf haadhe bulchituu godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammadiif illee dawwaleen waan turetti himee eegaa waan dhiise booda isin nama galataatii amata 4-3 hawaasa kana nu wajjin deeggartanii bakka qabne bishaan baaftanii bakka beela qabdu beela baaftanii nu wajjin gammoojjii fi baddaa gaara buutanii baatanii
tabbabaatanii buutanii wajja lafaa turtanii akkamitti ka hawaasa ka bankin transfer ta'ee sanniin bakka tokkotti waliin qabdanii I think receiptiin suni miliyoona lamaaf wayi kuma dhibbaaf wayi kuma maal sun receiptii abbaa shannatti fakkaata. Receiptiiwwan sanniin ganama bakka tokkotti maxxansa haalli ishee godhaa jala receiptii jedhaa jira waan ta'eef guys receiptiin hin jira. Receiptiin hin jira. Ganama receiptii sun yoo viidiyoo uummatallee maxxansuu isin dhoogan receiptii rakkoo hin qabu. Receiptii uummata maxxansa aljala koomentiitti receiptii tokko kana lammata mootu amma hoo rakkoo uummata kanaa uummanni kun yoom ga'a amma gargaarsi kun. wallahi maallaqa amma jenne kanarraa hoo uummanni gargaarame jira maallaqa amma miliyoona 3.7 wayii kanarraa uummanni gargaarsi bira ga'ee jira kaafe hoo yoomi. midhaan gara kintaala 500tu daakamee jira. Kintaala 500 san gara 200,000ti. Miliyoona 200,000 irraa miliyoona 2 kafallee fiiti daakanii lafa taa'u jirti. Akka kaayoo teenyaatti silaa waan nurraa hafee fi maallaqa hafees kaninee fi amma kudaa kennee hawaasa biraan ga'uudha. Tunuun warqa qabamnaan hanguma daakame sanirra dhaaba. Inshallah yoo rabbiin fedhe gaafa sanfeenne kabiraatti nu hidhaatanii ka Bukaariinis bakki Afrikaattis akka isin jalaa guutamtee midhaan lafa qabeen teenye kana isinirraa fe'annee booda daayitan jenneeni taa'u jira sanirraa kintaala 500 irraa 50 kiiloo 50 nama 300 dadargeessinee araddaa qabsoo tokkummaatti dheengadda hirree deemne ka viidiyoo gartan san jechuudha. Viidiyoo boodarra kaasatee araddaa dedhara ayyee galatooma. Ana dadar araddaa qabsoo tokkummaan na fakkaatti. Dadar irraa kiiloomeetira 3 immoo 4 akkasitti seene magaalaa sirra. Taa akkasiiti yoo rabbi fedhe ammas viidiyoo waraabnee maxxansuu yoo baanne akka isin walirra guuttattaniif nullee hin beeki. Akki silaa qajeelfamni jiru viidiyoo osoo waraabne biraan geenyee qeebalcha. Muda sadakaan tadhoo isaatu rabbi bira su'aaba qabaan hunjee hiyyaan san ogaa nu dawwalu sannuma beeyna beeytaa nutillee kitaaba yoo xiqqaatillee numaatu irra beeka garuu natti himuu ture sadakaan tadhoo isaatu irra caalaa maaliif mul'iftan waan jiru mul'isuu nuti ummata amaanaa nutti ergate kana hawaasa biraan geenyee fi kunoo biraan isinii geenyee yoo garsiifne malee arra barri bara dukkanaatii miti. Arra barri bara dukkanaati miti bara namni ulaa cufatee waan fedhe raawwatu miti bara ifatti namni ifaa hojjetudha. Dirqama namni waa kenne kun nutis namni nutti erge namarraa guuree nutti erge namni maalleen irraa guurame sunillee amaanaan isaanii galma ga'uu arku fedhan warri amaanaa namarraa guuree nutti ergelleen amaanaan hawaasaa isaanirraa bakka ga'uudha fedhan. Kanaaf viidiyoo waraabna malee ajanda qabnu waan jiru itti himuu turre wal fahamuu hin dandeenye. Garuu sanuma hundaa'uu bulchituun godina addi miskiin nu fayyiftee jirti. Yoo rabbiin fedhe feesbuuka keenya waa waraabnee ol baasuullee yoo baanne biraan ga'uu keenya hangam akka biraan ga'e waraabnee keeysaanis ta'u isiniif erginee haala sanirratti yoo rabbiin fedhe biraanni geenyaa waan jiru yaada qaba yoo rabbiin nu laaffise. Tole ustaad galatooma agarra isin tursiisuun gargaarsa irratti illee miidhaan irra ga'e roorroo garaagaraa waan quba qabuufi an namoota baay'ee akkatti wallaalan kennatti duulee dhanne waan ta'eef wallaahi yoo jechuma hagumaan isin fiduu kanaafuyyuu akka carraa waa isin mudatan wallaahi afoo naan hamtuu isin irraa haqaku ammallee waan tokko namoota baay'ee warra hojjetaa mootummallee as jala jira waan ta'eef nuti uummata keenna nu siyaasa kamirraayyuu bilisa gargaarsu namaa goonu haqa haadhaaf abbaan keenya irraa qabaniif haguma tartee nu beeku kanaaf haadhaaf abbaan keenya osoo nama baay'een nu hordofu hin miidhamini jennee okkisa dhabnallee itti kadhanna malee nuti deeggaraa dhaaba kamiyyuu miti ustaazallee amaanama itti kennanne kanaan warri siyaasallee warri biyya bulchitanillee nu hubadhaa amaanaa uummata irraa guurree ijoolleen isaanii ta biyya alaa jiran haawwota irraa dhalatan yaadatanii walitti qabnee ustaazatti ergine karama taraa dhumarratti wanni dhaamattaniif wanni hawaasaa dhaamtan yoo jiraate makii carraa kennaa makiin gaafatti irraa qabdu yoo jiraatte isin gaafattu
haga makiin qophooftutti dhaamsa qabdan hawaasa kanaaf yoo jiraatan dhamadha. Jechuun keessa deddeemee biyya keessa jirtanii ani isin rakkoon ilma Oromoo ture. Rakkoon qabu hayyee makee dubbachuu feete hayyee. Ayyee ustaaza hedduu takka dhugaa dubbachuu. Deemna malee wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhansan. Waliis ni beekna waliifis ni beekna waan ta'eef dilas rakkoon qabu. Qalbiin cabina jechuu barbaadeeti. Galatooma ulfaadha. Nuti gaafii gaafillee akka dhuunfaatti isinirraa hin qabnu haqa uummataati waan ta'eef uummanni nu gaafannaan isin gaafanne isinis amanuu dhabnee miti. Yoo zanni nutti baddan afoonaa illaahi. Inni hawaasa kanatti dhaamattan yoo jiraate dhaamadha. Qalbummaan xiyyaafuu amaanaan hawaasaa dila kana bira turuudhaaf hedduun rakkachaa jirti. As dhufee hangana ofirraa dubbadhee waan keessa jirruu fi akki keessa jirruu fi akkitti jirru deeggarsa kan hawaasa biraan gahuu nu dhorkuu isaan naa dhaga'uun hedduu na gammachiisa wanniin dhaammadhu. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu an tusiibuu qawman bijahala ifaan nu biraa kute. Yaa warra natti amantan jee maqaa imaanaatiin nu yaamee yoo namni tokko dhufee waan takka ta'e isin hin beekne isinitti hime jirjettanii namatti hin tarinaa dura adda baafadha. Nama madeessitanii eegasii maaliifii nama san akkas godha maaliifii akkas jaan jettanii waan jettanii waan daleeydan irra deebitanii sheenaa hin dhabanne dursa waa adda hubadhaa waa xiinxalaa waa adda baafadhaa nuun jaan. Kanaaf waan takka adda baafachaa deemuun gaariidha. As durallee obboleeyyan keenya akka amaanaa nu biraan ga'an as baanee hanganaan nu bira gahennee maallaqa xixiqqaas qaba takka nu biraan ga'anis hundumaa lakkooynee himnee hawaasa biraan ga'uu akka qabnullee waada isinii gallee gaafa biraan geenyallee deebifnee gabaasa isinii goone inni addaan baane namni himneedhu har'a amaanaa osoo galmaan ga'een nu bira turuun akka asliifaallee shakkitan isin godhuutu mala. Makkii fi isaanillee akka walumaanuu shakkitan isin godhuun mala. Laata maallaqa ittiin ergini maaliif rakkoon uumamte maaliif waan jiru hedduu isin keessatti uumuu danda'a. Ammoo yoo adda baafattan wooma san hundaa'u tasgabbumaan nagee uumaan adda isinii baatee hanga rabbiin nuu laaffisee haalli nuu mijaa'ee biraan isaan nu eeggattan. Amma ka jarjaree isaanii maallaqa uummataan nyaattan jiruus tarii jiraachuu danda'a. Maallaqni kun hin nyaadhamne jechuu gaafa bartummoo sheenaa si dhagama maaliif hin jarjaree obboleeyyan kiyyaan akkas ja'a waan jiru si dhagama jechuudha. Haqiiqaan jirtu isaa waa takka qarshii takka irraa hambifatanii doolaara takka irraa hambifatanii osoo hin taane akkuma amaanaan isaan bira geessetti walitti qabanii wooma jiru hundaa'u nu biraan ge'an. Nutillee ammoo baafnee hawaasa biraan ge'ullee yoo dadhabne akkuma dhuftetti miliyoona 2 irraa baafne malee tun akkaawuntii irra taa'u jirti. Waan akkasiiti wal hubannoon haa deemnu jarjara haa deemnu jarjarri hojii sheexaanaati. Sheexaanni waliin nama dha'eetti obbolummaa namaa balleessa. Tokkummaa fi jaalala jidduu namaa jirtu balleessa. Waa adda baafachaa deemuun suuta janii deemuun tasgabbaanii deemuun sifa bilchinaati. Namni gaafa bilchaate hin jarjaru waa adda baafachaa suuta jee deema. Suuta jennee tasgabbiidhaan waa hubachaa waa gaafannee adda baafachaa akkasitti haa deemnu. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكم ربين جو وأنت كيوم بين نما بيخو غافتن نما بيخو غافتني أدبافتني تشيبو دلولو يوت عدس لولن تولو يوت عدس تولن أكسي خنمان إسن دامتشو بربادة جولتين تكم ما قباتني مالك ديلا سمبوفتني نبران جيسن يو تكم ما تنجران مالك ديلا سني متي نما ديلا خنا ولر كوني جبات نمو فچه خبا خبا بي خبا خبا بننسين آتوانته فكا والدينه والفچاوني خبا خبا انبانه تكم ما انتين نبكم هندت تو جباتي جمته كتفوتو tasgabboonee waa hubachaa suuta bilchinaa waa adda baafachaa deemuun dhaamsa kiyyaa galatooma ulfaadhaa rabbi si wajjin uufaa jiraattu nuti inshaallah akkuma inni ammallee itti deemna amaanaa teessan galmaanni keenya gaafa galmaan keenya wal hubachiifnaa nu duraan gargarinaa nu obsa akkuma reefu jee magaalaan akka manaadhaan matan hin taatu akka nuti feenuu fi isinis feetan isaanis fedhan amaanaan guyyaa 2-3 keessatti hawaasa bira ga'uudha akka nuti feenu san nuun taane waan ta'eef inshaallah akka rabbiin fedhutti hawaasa bira ni geessi isinis ni garsiifna walittis deebinee wal hubachiifna hanga suuta tasgabbumaan nu eeggadhaa jara kanaas nu duraan tuqnaa nullee nutti hin jarjarinaa isiniin jechuu barbaadeetti haala tokko tokko gaa walumaan beeknu wal beekuu irra walii beekuu wayya akka jaansan nuu beekaa jechuu barbaadeetti isaanii beekaadhaa jechuu barbaadeetti galatuma. Tole, Ulfaadha.
Doktor. Dimmaasha nyaattanii kun ergitanillee uummata biran geennedha. Gaafii lama qabda. Yaa kanaaf immoo uummata bira gahuu dhabuudha. Ragaan qaba. Na wajjin ilaalta ragaa kiyya. Gaafin kiyya lama. Lameen kana keessa ragaa kana uummata agarsiisuu barbaada.